Tolena gaanii fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni YouTube koo. Obboloonni mataan keessanii farmiidhaan wantoota garaagaraadhaan miidhame wanta kana fayyadama. Ani yeroo duraaf baay'ee tokko mataan koo caccabee ture. Garuu erga kana fayyadamuun eegalee mataan koo bareedaadha jechuudha. Innis abukaadoo tokko, muuzii tokko, hanqaaquu yookiin killee isa jedhamu jechuudha. Akka biyya Arabaatti zibaadii kan jedhamu beektu isa kana hundumaa walitti fuutanii maashinii itti naqxu jechuudha. Maashinii itti naqxanii ni daaktu jechuudha. Innaa ni daaktu daaktanii kaatanii mataa keessan ni dibattu jechuudha. Dibattanii sa'aatii 2 sa'aatii 3 ofirra keessanii dhiqxu jechuudha. Yoo barbaadan garuu intiniitti dabaladhaa. Qibaatii fayyadamtan qibaatii bishaanii jechuudha. Fasaashii jechuudha. Innaa qibaatii akkasii itti dabala'an amma fakkeenyaaf qibaatii daabir amlaa kan jedhamu maaskii kana wajjin go'een dibadha malee duwwaa isaa dibachuu hin danda'u. Sababni isaa baay'ee xiraa jechuudha. Fooliin isaa baay'ee nama jeeqa waan ta'eef hin danda'u jechuudha. Qofa isaatti dibachuu hin danda'u. Yeroon isa qofa isaatti dibadhu waan garmalee shittaan isaa ba'uu fi mataa na dhukkubsaa jechuudha. Ani akka kootti akkasidha. Akkasitti fayyadama. Faayidaa guddaa irraa argattu. Ani mataan koo baay'ee tokko caccabaa ture. Yeroo ammaatti garuu naaf sirratee jira jechuudha. Naaf sirratee jira sirriitti. Kunoo amma akka argaa jirtan kanatti dibachaan ture jechuudha. Yeroo dibatan qallaalii namatti hin tolu. Mataan namaallee hin qabbana'a. Sirriitti sammuu namaa sirriitti dis nama akka biyya keenyaadha jechuudha. Naa akkasitti fayyadamaa. Warroonni mataan keessan babbade mataan keessan isiniif sirrata, isiniif bareeda. Dibadhaa sa'aatii 2 ta'u sa'aatii 3 ta'u ofirra kaa'aatii dhiqadhaa. Yeroo dhiqattan immoo mataa keessan shaamboo ittiin baay'isinaa. Shaamboon mataa jabeessus jira, shaamboon mataa laaffisuus jira jechuudha. Sanaafi shaamboo xiqqumatu fayyadamtanii gaariidha. Bishaan biyya kanaallee xiqqoo ishee miidhaa waan qabuuf ashaba waan ta'eef jechuudha. Shaamboon baay'isinaa. Akkasitti seeraan itti dibadhaatii fayyadamaa isiniin jedha. Ani erga fayyadamuu jammare ji'a 2 guuteen jira. Ji'a 2 keessatti immoo mataa koo sirriitti ilaaleen jira jechuudha. Innis tokko inni jajjabaatu hin hafe akkasumas immoo wazii laata jechuudha. Mataaf wazii laata. Mataan nama wazii godhata jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa seeraanii faayidaa guddaa irraa argattu. Ani immoo addisiidha waan ta'eef YouTube koo subscribe naa go'a, share naa go'a. Itti fayyadamaa. Warroonni mataan keessan akka koo mataa xiqqoo mataa gabaabduu qabdan itti fayyadamaa. Dhugaa waaqaa mataan koo dura akkas miti. Garuu mataan koo indacha'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tokkofamee ni dheerata. Garuu yoo tokkofamne immoo ni dadacha'a jechuudha. Yaa mataa Afrikaa beektu. Kanaaf itti fayyadamuu jechuudha. Annaa hundumti keessanii itti fayyadama. Warroonni dibata kana argitan dhugaa waaqaa itti fayyadama. Faayidaa guddaa irraa argattu. Please itti fayyadama. Ani immoo jammaariidha. Waan na fayyadeef akkananii asirratti baasee poostii gochaa jiru. Dhugaa waaqa kana gin utuu nan fayyadne ta'ee hin fiduu ofuma bukkeettan isa ture. Garuu ji'a 2 gidduutti na fayyadaa jira. Caafiisaa isa farmiini balleesse sana duubatti bahaa jira jechuudha.
yeroo mataan tokko margu deemee caafii irra gaheetu badaa deema jechuudha. Inni farmiin balleesse jechuudha. Kanaaf warroonni akka koo diddibattanii isin jalaa badee itti fayyadamaa faayidaa guddaa irraa argattu. Yeroo baay'ee farmii dibeen jira ani mataa koo akka naala sallasuuf je'een jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa seeraanii faayidaa guddaa irraa argattu guys. Akkaan itti fayyadamutti itti fayyadama. Ijoolleen biyya hambaa keessa jirtanii, ijoolleen gola maadaamii jirtanii baay'een keessan isinitti ulfaachuu danda'a. Wanti kun wanta maadaamiin isiniif faqqadduuf isiniif faqqanne hunduu tokko miti jaroonni. Kanaaf warri isiniif faqqadan eeyyamsiisadhaati. Warri manan ollemmoo jarittiin keessan warri manan ollemmoo bitadhaa kaawwadhaatii fayyadamaa akkasiini. Faayidaa guddaa irraa argattu isiniin jedha guys. Kana fakkaata viidiyoon koo. Like, subscribe naa go'aa. Guddaa galatooma Oromoo koo.